Nagaan eegdan. Saaruun Zawudeen jedhama. Diraamaa Hiree Jaalalaa keessatti immoo barsiistuu urjii ta'uudhaan taphadha. Galatoomii. Maqaan koo Shaazuraan jedhama. Diraamaa Hiree Jaalalaa keessatti jirraa qawuxiin ta'ee hojjedha. Attam nagaadhaa? Tole, galatoomii. Maqaan koo Daawit Lammiin jedhama. Waa'een koo kana caalaa maalin godha? Milkiin wajjin wal naanneessina diraamaa Hiree Jaalalaa keessa. Kanumadha waa'een koo. Maqaan koo yeroo isaatti Malkaamuu jedhama. Daawwataa Hiree Jaalalaa keessa. Baga nagaan eegdan. Abdiin jedhama. Aktara diraamaa Hiree Jaalalaa. Abbaa manaa Hiree. Maqaan koo Daadhichaa Miruu jedhama. Leenjisaa Tiyaatiraa fi Fiilmiiti. Nagaa baga nagaan eegdan akkam jirtu si? Tole, maqaan koo immoo Siifan Gabreen jedhama. Kanan dhaladhee Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti achitan baradhee kutaa lama fixeen gara Finfinnee dhufe akkasii Siifan. Jiituun ishee Saamsoon baay'ee jaallattu. Isaaf jecha waan baay'ee taatudha. Akkasii Jiituun. Maqaan koo Abdiisaan jedhama. Maqaan kaarakteera kooti Saamsoon jechuudhaan nan beekama. Saamsoon isa amalaa kana. Akka taatutti diraamaa Hiree Jaalalaa dudduuba dadhabbii hedduudha kan jiru dhugaa dubbachuuti. So akkuma waraabamee marsariitii hawaasaa irratti fe'amu qofa miti. So dadhabbii hedduudhaan booddee hojjetameeti kan inni gadhiifamu. Gama kooni garuu waan baay'ee irraa baradheera. Barsiistuu urjiirraa waan baay'ee irraa baradheera. Sababiin isaas barsiistuun urjii nama gaariidha. Nama namaaf yaadudha. Nama dhugaa irratti dipeend ta'udha. Hin loogdu nama tokkoof inni fiilmiirraa waa baay'ee baratta. Kitaaba dubbisuurraayis waa baay'ee baratta. Yeroo caalaa immoo wanta ilaaltuurraa ni baratta jechuudha. Ani yeroon barsiistuu urjii ta'ee hojjedhutti gaarummaa hedduu irraa baradheera. Kamsiin jedhu Saaruun amala badaa yoo qabaattee urjii ilaaltee nama gaarii taate. So parsantii baay'ee koo gara urjii otuu namni hundumtuu urjii ta'e jedhee jaalladheeraan akka oodiyeensittis gaafan ilaalu immoo haatummaarra darbee namoonni baay'ee urjii baay'ee jaallatuuni. Sababni isaas akkuma isin jedhee nama gaarii waan turteefi jechuudha. Kanaaf barsiisonni hundumtuu otoo akka urjii ta'anii jettee dubartii ogeettii dubartii hubattuu waan taateefi so walumaa galatti garuu urjii irraa ba'ee gara diraamaa Hiree Jaalalaatti gaafan deemu diraamaan Hiree Jaalalaa namoota baay'ee fakkeenya ta'uu danda'eera, barsiisuu danda'eera. Diraamaa ilaaltee itti bashannantu yookiin itti bohaartu qofa otoo hin ta'in wantoota baay'ee irraa barattudha. Jaalalli keessa jira, shirri keessa jira, akkasumas immoo barnoota baay'eetu keessa jira, dargaggummaan keessa jira, ijoollummaan keessa jira, wanta baay'ee kan keessaa argattudha. Inni immoo dhaloota dhufuufis, dhaloota jiruufis qaraati kan inni deemu. Kanaaf diraamaan Hiree Jaalalaa hawaasa kana bakka bu'uu hin danda'a. Fakkeenyaaf amma Hiree Jaalalaa hin hojjettaa gaafa jedhanii konfiidensiidhaan kan inni dubbadhu. So wanta gaarii gaafa gootu, gocha gaarii gaafa gootu iddoo deemte hundumaatti iyyuu bilisa taateetti kanatti haasoftu. Eeyyeen jetta konfiidensiidhaan. Kanaaf diraamaan Hiree Jaalalaa anaa fi otuu haguma dhumaatti dhaabbata otoo amma fakkeenyaaf diraamaan tokko hojjetame hin xumurama miti xumurameera jedhama. Otuu hin xumuramu ta'ee iyyuu natti tola. Wantoota haaraa hedduu qaba. Wantoota si barsiisan hedduu qaba waan ta'eef wantoonni akkasii immoo otoo itti fufanii natti tola. Walumaa galatti diraamaan Hiree Jaalalaa akka taatuttis akka oodiyeensittis jaallatamummaa guddaa kan qabu waan ta'eef gaariidha. Waan ajaa'ibaati. Diraamaan Hiree Jaalalaa keessumaa akka jirraatti galaanuma addaan adaaksise jechuun bu'aa bahii hedduutu ture. Gaafa isin jedhu nu bira osoo hin taane diraamichuma keessa oodiyensii hin barsiisaa maal jedhe kanan yaadu waanuma gaariitu ture. Yaadatta yoo ta'e seenaawwan garaagaraa seenaa baay'ee hawwatoo barsiisoo fi kolfisiisoos kan ta'an baay'eetu ture. Kanaaf waanuma gaarii ture. Akka taatootti yookaan ija taatoon yeroon ilaalu baay'ee ma sarpiraayiz na godhee bareedaadha jechuun iskiriiptii isaarraa kaasee an akka taatoo tokkotti diraamaa baay'ee na ajaa'ibedha. Fiiliingi isaa immoo daawwataan tuu dubbate baay'ee beestiidha. Akka kootti baay'een jaalladhee waraabamee galeellee nan ilaala. So kana fakkaata. Diraamicha aktuaalii baay'ee namatti tola. Tokkoffaa diraamicha wanta hin jaalladhee fi yeroo baay'ee mana barumsaa wantoota kan qabatan kun baay'ee natti tola. Maaliif xumura barumsa nan jaalladha gatii ta'ee fi akkasumas immoo hawaasa keenya ispeeshaalii jenereeshinii amma jiru kun barumsa baay'ee
amma kana miti garuu barumsa keessatti waliin gaarii kaka'umsa gaarii barattoota keessatti humna keessatti akkasumas laayifistayil haalota achi keessatti dhiyaatan hundumtuu wantoota namoota barsiisan daa'imman barsiisuu danda'an ta'ee Dirraamcha baay'ee natti daawwachaa jira. Akka daawwataatti baay'ee abdiidhaan wanta eegdudha. Torbeetti 2 ta'ee 3 ta'ee tuma torbee guutuu ta'e jettee wanta eegdudha. Garuu immoo gaafa dhuftee akkas hojjetaa taatee gaafa argitu dadhabbii inni qabu haala inni keessa darbee akkamitti akka inni hojjetamu bu'aa bahii inni qabu dadhabbii inni qabu gaafa laaltu immoo lakka akkasittidha kan hojjetamu jedhee itti yaadan turenna. Hawaasa keenya keessa haala jireenya nama hundumaa haala jireenya barattoonni keessa jiran dargaggoonni keessa jiran kan ibsudha. So kanaafiyyuu baay'ee gaarii ture. Waan baay'ee hawwisiisaa fi wanta hin eegamne ture. Even numtiyyuu gaafa laallu akkasittidha akkamdha walitti himnaa maali sarpiraayizii taanedha nuniyyuu baay'ee kan hojjetaa turre. So baay'ee gaarii ture. Akka taatutti yaa dadhabbii qaba. Behind the scene baay'ee ulfaataa challenge baay'ee qaba ture wanti jalqabnes xiqqoo rakkisaa ture. Naaf immoo jalqaba waan tureef xiqqoo na sodaachisee ture. Garuu immoo baadheera jedheen amana. Akka odeessitti immoo gaafa ni ilaalu baay'ee namatti tola. Anumtu iyyuu seenaa sana gaafa sitti hojjennu meebii hundumti keenya iyyuu beekna. Siinii mataa keenya hojjenna waan ta'eef yoo iskiriiptii guutummaa isaan dubbisnu ta'e amanatti nuuf galuu dhiisuu danda'a. Kanaafuu gaafa ilaalludha wanta hundumaa kan barru siinii warra kaaniyyuu kanan ilaalu anis akkuma hordofaatti ni ilaalaa jechuudha. Tole akka leenjisaa tiyaatiraa fiilmiitti diraamaan Hiree Jaalalaa diraamaa bifa haaraadhaan dhufedha yeroo jalqaba dhufu. Sababni isaas daawwataa yeroo baay'ee diraamaa karaa pilaatfoormii sooshaal miidiyaatiin dhufu daawwachuu barbaada. Hireen Jaalalaa immoo gama sanaan qaawwa jiru jechuu diraamaa dhufedha. Marsaa tokkoffaan baay'ee namatti tola. Bu'aa bahii namni tokko dabarsuu danda'u hunda achi keessatti ilaalaa turre gaddaa gammachuu shiraa shira sana akkamitti akka damdamatan waan baay'ee irraa baranne akkasi. Hireen marsaan tokkoffaan dhugaa isaasuudhaaf waan baay'ee namatti tolu qaba. Barnoota garaagaraa kan baay'ee namaaf kennan achi keessatti argamu. Chaalenjii namni dabarsuu danda'u hundumti isaayyuu achi keessa jira. Hundi keenya waan agarree dabarreedha. Eenyuyyuu waan argee darbeedha. Waan nama barsiisu baay'ee qabadee nyaata. Fata gaddaan nuffistu gaafa boqonnaa tokko season break goonu already urjiin jiraachus dhiisuu malti. Garuu akkuma jalqaba jedhe diraamaan Hiree Jaalalaa yeroo yeroodhaan waan haaraadha kan inni qabu. So sin nuffisiisu episoodii tokko gara episoodii tokkotti otuma nuffin ilaaltaa wantoota ati irra daddarbitee ilaaltu tokko iyyuu hin qabu akkuma siin jedhee jechuudha. Kan itti aanee jiru ani beekuu dhiisus mala beekus nan mala hin beeku garuu wantoota haaraa hedduu akka inni qabu beeka. Kan koo garuu immoo abduus ta'uu danda'a abduus ta'uu dhiisuu danda'a garuu immoo diraamaan Hiree Jaalalaa wantoota haaraa baay'ee waan qabuuf so abdiidhaan eeggadhaan jedha. Gaaffii maal qaba? Daawwattoonni diraamaa Hiree Jaalalaa season 2 irratti Hireen Jaalalaas immoo waan haaraa kireetii haaraa fiduudhaa fi komiin qabu miti waan haaraa waan adda waan baay'eetu jira nu eegaa jechuun hin barbaada. Iskiriiptiin diraamaa Hiree Jaalalaa kutaa tokko aga episoodii 50ffaatti gaafa nu ergamu gaafa dubbisnu waan haaraa arginii sarpiraayis ta'aa ture. Ammas shakkii tokko malee abdii guutuudhaan waan haaraan jira. Eegaa. Okay, marsaa lammataa irratti wantooti baay'een jijjiiramanii dhufu. Jechuun fakkeenyaaf taatoon haaraa dhufuu danda'a. Seenaan haaraan dhufuu danda'a. Wantooti nama bohaarsan nama gammachiisan seenaa namni neennee dabalamuu danda'a. Wantoota baay'ee waliin qabatee Hireen Jaalalaa diraamaan deebi'ee dhufaaraa marsaa lammataa yookaan season 2dhaani kun waan baay'ee eegamuu qabudha. Qophaa'an jedha. Akka kootti waan nuti ajaa'ibaa waan ta'u natti fakkaata. Jalqabbii irraa kaasee akkuma siin jedhe diraamaan Hiree Jaalalaa jaallatamummaa hedduu argateera. So wanti tokko gaafa jaallatamaa deemu immoo moor waa maalitti dabalu wanta haaraa audiensiin immoo maal irraa eegaa wantoonni jiran jiru. Barreessaa irraayis, daayirektar irraayis, production manager irraayis, taatota irraayis wantoota haaraadha kanatti eegu. So onneeffachuun jira jechuudha.
namoonni baay'een gara keetti dhufanii jaallatamummaa hedduu yoo si kennani wanta haaraa maal fideen dhufa wanta haaraa maal itti dabalu odeessiin maal irraa eega jettee waan yaadduufu kan caaluu irra fooyyessiteeti kanatti eegdu. Kanaaf anaaf hiriin jaalala boqonnaa darbeerraa boqonnaan kun hawwattummaa hedduudhaan miidhagina hedduudhaan akkasumas immoo wantoota haaraa hedduudhaan waan dhufu natti fakkaata. Egaa hojiiwwan kan ilaallataa waan nuuf fedheef. Hordoftoonni keenya kan isaan eeguu qaban waan haaraa qabatee dhufaa jira. Even nuufillee sarpiraayizii wanta ta'u numti mataa keenya gaafa hojjennu baay'ee sarpiraayizii taadha inni nuun hojjennu waan haaraa ta'uu isaarraan kan ka'e ofii keenyaayyuu gammadaa akkasitti deemaa jira wanti kun maal jennee gatii hojjennu fi abdii guddaadhaanii waan gaarii qabatee bifa haaraadhaan dhufaa jira soo akkasitti nu eegale. Egaa boqonnaa lammaffaa irratti karaktera haaraadhaan waan gaariidhaan akka isaan nu eegan asumaan dhaabannaan nutis dadhabaa jirra. Yeroo kamiyyuu caalaa haala gaarii fi bareedaadhaan miiroowwan adda addaa qabannee dhufaa jirra waan ta'eef yeroo hundumaa wanta haaraadhaan kan dhufaa jirru ammas immoo boqonnaa lammaffaa booddee immoo wantoota haaraa baay'eetu jira. Wantoota isiniin eegne baay'eetu jira jaatee fi marsaa lammaffaa irratti hojii amma hojjetan caalatti hojjetama. Seenaan isaa baay'ee guddatee dhufa jedhee yaada. Akkasumas taatoo haaraa dhufuu danda'a jedhee yaada. Maybe taatee haaraa kan nama gaddisiisus ta'uu danda'a, nama gammachiisus ta'uu danda'a. Mee walumaan marsaa lammaffaa irratti ilaala jechuudha. Dhugaa haasa'uudhaaf jechuun wantoonni baay'een isaanii guyyaadhaa gara guyyaatti episoodii tokkorraa gara episoodii lamaatti gaafa darbaa deemu baay'ee ol kaka'aa deemu. Miirri inni uumus barumsi inni namaaf kennus baay'ee ol kaka'aadha kan inni deemu. Baay'ee fooyya'aa jira. Haalli hundumti isaayyuu haalli aaktiingiis ta'ee jennaan akkaataa waraabbii wanti hundumti isaayyuu dabalaa deema. Kan darbeerraa isaa jiruutu baay'ee fooyya'aadha. Tokko taatee kanaan dura hin taane itti dabalamaa deema. Taatee garaagaraa waan namoonni hin baay'een isaanii uumamaa deemu achi keessatti. Kan ammoo gara fuula duraatti walumaan ilaalaa deema. Akka daawwata tokkotti diraamaa Hiree Jaalalaa irratti dabalamee gaariidha kan hin jedhu karakteroota baay'isuu san baay'isuu gaafa isin jedhu karakterichuun karakterii nama guddaa galeessa maalii fi moor diraamaa keessan kana kan daawwatu dargaggootadha. Amma immoo akka ijoolleen daawwachuu danda'anidha. Akka namni guddaanis daawwachuu danda'utti nama umuriin isaa xiqqaa ta'e akkasumas immoo nama umuriin isaa baay'ee deemu yoo dabalatanii baay'ee gaariidha. Ani akka yaada kootti kun itti dabalamu kun irraa irratti waan tan jedhu hin qabu maaliif ani ammatti taatoo ta'e waan hin taphadhuu fi barreessaadha kan kana ga'ee isaa baatu kun yoo itti dabalameen bareedaa daawwataa koo saspeensi godhaa jedheeti kan inni barreessuu danda'u barreessaadha. Yoo ta'e gara qajeelchaatti gaafa deebinu immoo qajeelchaan immoo bareechee uummata kana biraan akkamitti bareechee ga'uu danda'a jedheeti kan inni sirreessu malee iddoo kanatti kun dabalamu kun bahu jechuun namatti tola. Kanaaf inni ittiin dabalu. Akka kutaa lammaffaa irratti fakkeenyaaf barattoota baay'ee qaxaree jiru akka diraamaa sanarratti ilaalaa turetti Hiree faas giiftii faas dabalatee jechuudha. Akkasumas namoonni gurguraa jiru maqaa isaanii ni barbaadayyuu. Namoonni kun iddoo gaarii ga'anii fakkeenyaaf barumsa isaanii barumsa sadarkaa ta'an ga'anii fakkeenyaaf kolleejjii yookiin kaampaasii sadarnoo isteeppii gaarii irra ga'anii barataa utuu ga'anii gaariidha waan jedhamu qabaan. Sunis barumsa isaan sadarkaa sanatti sadarkaa iskuulii irratti dorgommii isaan qaban kuni booddee immoo sadarkaa akkasiirra geessiseera kan jedhu namoota barumsa akka ta'uuf ijoollota namoota hordofan barumsa akka ta'uuf jedha. Kana caalaa immoo wantoota nama yaaddeessan moorteenshin godhanii diraamaa sana harkisan daddabalata itti daddabalanii tola yaada. Akka odeessitti gaafan ilaalu wanti haaraa akka daawwataa tokkotti jaalalleewwan walitti deddeebi'anii dhufanii jedha. Akka hojjetaatti immoo gaafa ilaalu gammeenutu naa bahee tuun bal'ifadhee tuun sirriimatti wanti jedheen jedhan. Hiree wajjin hariiroon koo walitti dhufeenyi koo haala ciminaan ta'een jabaateetu itti fufeen jedhan akka kootti.
waan haaraa wanta natti dabalama jedhee yaadu vaaraayitii kaaraakterii yookiin qooddataa irratti otoo vaaraayitii qaban. Kana jechuun qooddattoonni sana keessa jiran barattoota dargaggoota umurii wal fakkaataa irra turan baay'een isaanii. Inni kun immoo daawwataan keenya hawaasa yeroo baay'ee taargeet oodiyensiin keenya namoota umurii wal fakkaataa qofa otoo hin taane namoota umurii adda addaa ta'uu danda'a waan ta'eef kaaraakterii vaaraayitii adda addaa otoo qaban. Akkasumas immoo diraamaan hiree jaalalaa barnoota qofa irratti otoo hin taane yoo danda'ame seenaa diraamichaa keessatti istooriin kan biraa otoo itti makame fakkeenyaaf yeroo istoorii barreessinu ergaan yookiin istooriin guddichi jira istooriiwwan xixiqqaan istoorii sana naanna'anii jiran jiru. Istooriiwwan sana irratti jireenya biraas dabalatan jireenya hawaasni keessa jiru bifa koomeediitiin haa ta'u bifa baruuf barsiisuutiin kan dhiyeessu yoo ta'e iyyuu otoo istoorii meeniin istoorii barnootaas yoo ta'e biratti immoo istoorii haala jireenya hawaasa keenyaa wantoota tuttuqamuu qaban fakkeenya hawaasa keenyaas qaala'insa jireenyaa fa'aa yoo wal guddistan immoo waa'ee gatii boba'aa fa'aa maal yoo itti dabaltan gaariidha. Anyways, barsiistuun urjii fi saaroon wal fakkaatu amalli isaanii baay'inaani. Namni waa'ee isaan dubbatu garuu nama gaariidha saaroon. Gumiin gowwaa miti. Nama dubbisuu jaallatudha, nama qorachuu jaallatudha, nama dhaggeeffachuu jaallatudha. Nama akkasiidha. Ayyee isinillee guddaa galatooma. Season 2 yookaan marsaa lammataan diraamaa hiree jaalalaa haala ajaa'ibaan bareechinee qabannee isinii dhufaa jirra. Nu eegaa galatooma. Isinis diraamaa dhaloota akkas barsiisu qopheessuu keessaniitii fi guddaa galatoomaa kana caalaa jabaadhaa isin jechuudha. Egaa turtii yeroo gabaabaa keessatti bireekii yeroo gabaabduudhaaf fudhannee daawwattoota keenyaaf yeroo gabaabduu keessatti waan haaraadhaan dhufaa jirra. Isinis yaada waan irraa fudhataniif guddaa galatooma. YouTube chaanaalii Boorsan Fiilmii irratti nu eegaa isiniin jenna. Galatoomaa baay'ee isin jaallanna. Kanaafuu diraamaan hiree jaalalaa boqonnaan lammaffaa ni eegala. Ammastiin nu eegaa. Humna aaraadhaa fi bifa aaraa ta'eetiin isiniif dhufneerra.